Dhangala'aa afurtuu qaama saalaatiin namarraa argama. Dhangala'aaleen afran kunniinis tokkoffaa maniyyii yookaan ispermii, lammaffaa mazyii, sadaffaa wadiyii, afuraffaa fincaan. Dhangala'aalee afran kanniin adda baafachuu dhabuu irraa kan ka'e namootni hedduun dogongoraniitiin salaataa dhiisaa jiru. Inshallah dhangala'aalee afran kanniin addaan isiniif baasaa sheer gochuudhaan nama muslimaa hunda biraan gahaa yoo xiqqaate yeroo 10 ol koppiliing godhaatiin dabarsa. Tokkoffaa maniyyiin ispermii isa jedhamudha. Yaa'u beekamaadha, mallattooleen isaa asirratti dubbatamee jira, ilaaluu dandeettu. Maniyyiin yeroo akkamii namarraa argama? Tokkoffaa walqunnamtii saalaa gaggeessuudhaan kan argamu san ispermiin jechuudha. Lammaffaa irriba keessa iddoo rafanitti kan namarraa argamu yookaan ihtilaama isa jedhamu. Sadaffaa ofiin ofirraa baasuu yookaan maasturbeeshinii isa jedhamu. Akkaataa sadan kanniiniin argamuu danda'a. Akkaataa sadan kanniiniin yoo kan argamu ta'e qaama guutuu dhiqachuun dirqama. Qaama guutuu dhiqataniitiin ofirraa qulqulleessanii jechuudha. Inni lammaffaan mazyiidha. Mazyiin dhangala'aa laafaadhaa walitti maxxanaa yeroo akkamii namarraa bahaa? Tokkoffaa yeroo walqunnamtii saalaa namatti dhaga'amu. Fakkeenya dhiirri dubartii saalaa dubartii qabatee dubartii wajjin yoo kan taphatu ta'e fedhii keessa seeneetiin yoo dhangala'aan kan irraa bahu ta'e wanti irraa bahisu mazyii jedhama. Akkasumas walqunnamtii saalaa yaadachuu, mataa isaa keessatti walqunnamtii saalaa yaadateetiin yoo dhangala'aan kan irraa bahu ta'e innis mazyii jedhama jechuudha. Dhangala'aan kun maniyyiidhaan waliin fakkaatu, akkaataan qulqulleeffatiinsa isaa immoo akkaataa armaan gadiitii jechuudha. Dhangala'aa kun yeroo namarraa bahu hin utaalu. Akkasumas yeroo namarraa bahe booda dadhabbiin namatti hin dhaga'amu, yeroo namarraa bahu illee beekamuu dhabuu danda'a jechuudha. Akkamitti qulqulleeffatan? Tokkoffaa maal godhanii? Qaama saalaa dhiquudha. Ittaansee cidhaanii dhiquudha. Sadaffaa uffata yookaan qaama iddoo tuqe maal godhanii? Bishaan itti facaasan. Uffata bishaan itti facaasuu qofaan qulqulleeffamaa jechuudha. Qaama guutuu dhiqachuun akkasumas uffatni nama tuqellee miicuun dirqamaa miti. Namootni hedduun kanaa fi maniyyii yookaan ispermii adda baafatuu dhabaniitiin dogongoraa jiru. Sadaffaa wadiyiidha. Wadiyiin dhangala'aa adii daalechaa furdaadhaa fincaan booda namarraa ba'a. Akkasumas yeroo dalagaalee ulfaataa dalagan namarraa argamuu danda'a jechuudha. Wadiyiin fedhii booda kan bahuu miti, fincaan booda baha yookaan dalagaa ulfaataa yeroo dalagan booda baha jechuudha. Wadiyiin najisa. Akkamitti qulqulleeffatanii? Akkaatama fincaan qulqulleeffatan kanatti qulqulleeffatan. Dhiqaniitiin qaama saalaa ofii irraa dhiqanii iddoon nama tuqellee miicaniitiin akkasitti qulqulleessanii jechuudha. Dhangala'aan afuraffaan fincaan. Fincaan beekamaadha. Yaa'u mallattoon isaallee akkaataan isaallee beekamaadha. Iddoon nama tuqe guutuun guututti dhiquudhaan uffatallee ta'ee qaama yoo nama tuqe guutuun guututti dhiqameetiin qulqulleeffamaa jechuudha. Akkaataan dhangala'aalee afran kanniinii kana fakkaataa. Waan isiniif hin galiin koomentii irratti gaafatuu dandeessu. Nama muslimaa birootiifis dabarsaatiin inshallah khayriin wajjin harkadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.